Hashamarka fuuni kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan, nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa goojannaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Muhaa Niwsii, namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsii faarawaa taatan Muhaa Niwsii subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jecha, kanneen ammoo maatii keenya taatanii jirtan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaa. Qophii keenya ammaaf qabannee isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Reefi gaachenni uummata Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessaa tarkaanfii waraana faashistii Abiyyi Ahmad jedhuun humna raayyaa ittisa biyyattii irratti kibxatarraa eegaluudhaan ammoo gaafa gurraandhala 20 giddu galeessa Oromiyaa godina Salaalee ona hidhaa Bootee keessatti fudhateen injifannoo cululuqaa argatee jiraachuu beeksisee jira. Lola kanaan humna diinaarraa ammoo 70 ol du'aayyoo adabuu 47 ammoo madoo taasisee jiraachuu kan beeksise. Lola kanaan qawwee AKM 43 dabalatee dishqaa tokkoo fi rasaasa hedduu dugda diinaarraa hiikuudhaan diina ari'ee magaalaa keessaa baasee jiraachuu WBO'n himee jira. Aanuma kanatti ammoo humna diinaati kan jedhuun humna ribii aanaalee akka warra Jaarsoo, Kuyyoo fi iddoo garagaraarraa ammoo walitti guuramuudhaan kamisuma darbe kana gurraandhala gaafa 22 ammoo dhufte. Haaluma kanaanis loltoota achitti lola gaggeessaa turan keessaa 65 ol yoo du'an adabu 51 ammoo madoo taasisuudhaan kanneen hafes ammoo achi baqachiisee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhadhe jedhu kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoodha. Qawwee AKM 100 ol isniipara 13 bireenii 8 dishqaa tokko rasaasa dishqaa sanduuqa 23 ol rasaasa bireeniidha. Sanduuqa ammoo 17 fi meeshaalee waraanaa garagaraa gurguddoorra hamma xixinnootti ammoo irraa dhuunfachuudhaan dantaa qabsootiif galii godhee jiraachuu WBO'n kan beeksise. Godinuma Salaalee ona Kuyyuu mooraa Daarraa daannisaa jiru irrattis ammoo korommiiwwan sabaa WBO'n jimmata dheengaddaa itti cabsuudhaan waraana maafiyaa PP kan jedhuun ammoo humna ribii 70 ol battalatti fixuudhaan 27 ol boojee hedduu isaanii madeessuudhaan ammoo kan hafte baqachiisuudhaan moorichas dhuunfatee akka ture kan beeksise WBO'n. Tarkaanfii WBO'n godina Salaalee kana keessatti fudhachaa jiruunis ammoo humnoonni diinaatis godinicha keessatti guutumatti raafamaa jirti kan jedhe WBO'n. Tarkaanfii ganama har'aan tanaa kana ammoo godina Lixa Shaggar aanaa Daabargaa mooraa warshaa simintoo Dangootee cinatti ammoo jajjabee WBO waraana diinaa jedhuun ammoo humna ribii paatrooliin socho'aa turte irratti tarkaanfii fudhachuudhaan paatroolii lama guutuutti barbadeessee jiraachuus kan beeksise. Lolli bilisummaa itti fufa jechuudhaan jiddu galeessa keessatti tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiru cimsee itti fufee jiraachuu WBO'n kan beeksise. Jiddu galeessa dabalatee lixa Oromiyaa fi bakkoota garagaraattis tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu WBO'n kan beeksise. Akkasuma kibba Oromiyaattis lola guddaa dhiheenya gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo gonfachuudhaan humnoota mootummaadhaa dhibbootaan lakkaa'aman barbadeessuudhaan hedduu isaanii boojii akka jirus himee jira. Amma lolli giddu galeessatti hammaachuudhaan lafoo fi qilleensarraan gaggeeffamaa kan jiru. Giddu galeessa keessatti ammoo WBO'n humnoota mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad jedhuun raayyaa ittisa biyyattii akkuma baala mukaatti harcaasaa jiraachuus beeksisee jira. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaadha. Waggoota lamaan darban keessatti Oromiyaatti namoonni 100 caalaan humnoota nageenya mootummaa fi hidhattootaan karaa seeraan alaatiin ajjeefamuu ibsee komishinichi baroota darban keessa naannoo Oromiyaa iddoowwan garagaraatti walitti bu'insi humnoota mootummaa fi hidhattoota jidduutti gaggeeffamee fi haleellaa raawwatamuun ammoo namni nagaa balaadhaaf saaxilamoo ta'uusaatis beeksisee jira. Kanaanis ammoo qaamoleen lamaanuu jiraattoota qaama kan gartuu fi miseensa ta'uudhaan ammoo himachuudhaa fi sababii kaaniitiinis seeraan alaa namoota nagaa irratti miidhaa raawwachuu badiinsa lubbuu akka raawwatan lakkoofsan deeggaruudhaanis ammoo ifa taasisee jira. Komishinichi kana kan ibsees ammoo gabaasaa torbee kana keessa baaseen sarbama mirga namummaa humnoota nageenya mootummaa fi hidhattootaan raawwataman ilaalchisuudhaan ifa taasise keessatti komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa waggoota lamaan darban ala fulbana
tokko bara 2024 onkololeessa 30 akka Itoophiyaatti bara 2016tti jiran jidduutti godinaalee 9 naannolee Oromiyaatti argaman keessatti ammoo maatii miidhamtootaa dabalatee namoota 158 dubbisuudhaan argannoo walitti qabeesse ifa taasisee jira. Akka gabaasa komishiinichaatti ammoo waggoota lamaan eeraman keessatti ajjechaawwan seeraan ala humnoota nageenya mootummaa fi hidhattootaatiin raawwataman jedhan ammoo gad fageenyaan dhiheessee jira. Haaluma gabaasichaatiin ammoo waggoota lamaan jidduutti namoonni 52 raayyaa ittisa biyyaatii fi miseensota humna addaa naannoo Oromiyaatiin seeraan ala ajjeefamanii jiru kan jedhe humnootiin nageenya mootummaa federaalaa kan ajjechaa kana raawwatan qaamolee hidhatanii fi odeeffannoo loojistiikii dhiheessituu miseensa garichaati sababbii jedhuun akka ta'e gabaasni komishiinichi baase kunis ibseera. Xiyyaaronni waraana Ameerikaa fi UK Yaman keessatti maadheewwan xiyyeeffannoo Huutii 18 haleeluu Peentaagoon beeksise. Haleellaan tumsa waloo biyyoota kanneenii ammoo yeroo afuraffaadhaaf Yaman keessatti raawwatamee jira. Ameerikaan akka ibsitetti haleellaan sanbataa kun ammoo bakkeewwan kuusaa meeshaalee diroonii sirna qolannoo haleellaa qilleensaa raadaariidhaa fi helikoophtaroota hidhattoota Huutii irratti kan xiyyeeffates jettee jirti. UK'n akka jettutti ammoo biyyoonni michoonni haleellaa kana kan raawwatan dandeettii Huutii caalatti ammoo laaffisuudhaaf jettee jirti. Ulaa daldala galaana diimaa baay'ee barbaadamu irratti haleellaa hidhattoonni Iraaniin deeggaraman qaqqabsiisan yeroo itti fufe kanatti ammoo haleellaan kunis raawwatamee jira. Ameerikaa fi UK'dhaan Huutiin finciltoota magaalaa guddoo Yaman Sana'aa dabalatee kutaalee Yaman irra caalaa to'atan yoo ta'an ammoo waraana Israa'el Gaazatti adeemaa jiru wal qabsiisuudhaan dooniiwwan Israa'elii fi biyyoota lixaatti hidhata qabu jedhan ammoo haleelluu irrattis xiyyeeffatanii jiru. Amma dhiheessiin meeshaalee daldalaa addunyaa garmalees jeeqamee jira. Kanarraa kan ka'e dhaabbileen doonii gurguddoon ammoo muraasni imala galaana diimaa sochiin dooniiwwan itti baay'aturraa fagaachuudhaan gatiin meeshaaleetis dabalee jira. Ibsa waloo Peentaagoon kenneen haleellaan sanbata kaleessaa kun ammoo barbaachisaadhaa fi madaalawaadha kan jedhe maadheewwan xiyyeeffannoo Huutii 18 bakkeewwan 8 Yamanitti argaman kuusaalee meeshaalee waraanaa lafa jalatti Huutiin kuusee misaa'ila sirna ittisa qilleensaa helikoophtaraa fi raadaarii haleeluu irrattis kan xiyyeeffate jedha. Haleellichi dandeettii Huutiin ulaa daldala addunyaa ittiin jeequu dooniiwwan humna galaanarraa fi lubbuu namoota galaanicharra ammoo imalaniif yaaddoo ittiin uumu jeequudhaaf ammoo laaffisuu irratti kan xiyyeeffate jette. Ibsichi walakkeessa sadaasarraa eegalee amma yoonaatti haleellaa 45 ol Huutiin doonii daldalaa fi humna galaanaa irratti raawwate diinagdee addunyaa akkasumas nageenyaa fi tasgabbii naannichaaf balaa ta'uudhaa fi deebisa tarkaanfii addunyaatti barbaadas jedhee jira. Haleellaan kun deeggarsa Awustiraaliyaadhaa, Bahareenii, Kanaadaa, Deenmaark, Neezerlaandii fi akkasuma Niwuzilaandiin kan raawwatame ta'uu ibsichinis ifoomsee jira. Yeroo muraasa booda ammoo ministeerri ittisaa Ameerikaa Looyid Ameerikaan akka barbaachisummaa isiitti ammoo tarkaanfii fudhachuurraa of duubattis hin deebitu jedhan. Daandii galaanarraa addunyaa irratti murteessaa ta'e kanarratti lubbuu namaa fi ulaa daldalaa bilisaa eeguudhaaf tarkaanfii fudhachuurraa duubattis hin deebinu jechuudhaan cimsanii dubbatanii jiru. Addattis immoo ministeerri ittisa UK Giraantis ammoo dirqamni keenya lubbuu namoota galaanarra imalanii eeguudhaa fi bilisummaa imala galaanarraa tiksuudhaas jedhanii jiru. Humni qilleensa UKdhaa sababbii kanaatiifis haleellaa si'a afuraffaa maadheewwan waraana Huutii Yaman irratti argamutti xiyyeeffatee jira jechuudhaanis ibsa laate. Kanaanis ammoo Ameerikaa waliin UKnis ifoomseera. Koreen dhoksaa muummicha ministeeraatiin hundaa'e obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu Oromiyaa keessatti ajjechaa jumlaa, hidhaa murtii seera malee fi yakkoota garaagaraa ajajaa turuu qorannoo Rooyiters mirkaneessee jira. Naannoo guddicha biyyattii kan ta'e Oromiyaa keessatti koreen dhoksaa kun waraana bilisummaa Oromoo WBO dabalatee kan akka obbo Jawaar Mohammadii fi akkasuma qondaalota ABO olaanoo mormitoota isaa ittiin himachuudhaaf ajjechaa suukanneessaa fi hidhaa murtee seera malee akka raawwatamu ajaja kennaa ture jedha qorannoo Rooyiters ifoomse kun.
Koreen dhoksaa kun koree nageenyaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee hidhaawwan murtee seera malee raawwataman ammoo kan ajaju ta'uu ibsa gabaasni Reuters baase kunis ni mul'isa. Hojiitti hiikamuu dhabu waliigaltee Asmaraa hordofee jalqaba bara 2019 waldhabdeedhaa fi garaagarummaan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti hammaatee dhufe waldhabbiidhaa fi garaagarummaa mootummaa fi waboo jidduutti uumame kana hordofee koree nageenyaa jedhamee qondaalota olaanoo mootummaarraa qaamni ajaja ajjeechaa murtee seera malee fi hidhaa ajaja mana murtii malee raawwatamu ajaju hundaa'e jedha qorannoo Reuters guyyaa kaleessaa baase kuni. Reuters qorannoo kanaaf ammoo qondaalota mootummaa federaalaa fi namoota 30 ol ogeessota seeraatii fi miidhamtoota dubbisee jiraachuus kan ibse. Reuters qondaalota duraanii fi ammaa 5 dubbisuudhaan akka gabaasetti waraana bilisummaa Oromoodhaa kan waggoota dheeraa uummata Oromootiif mirga hiree murteeffannaa mirgoota aadaa fi afaanii barbaadu deebisuudhaaf koreen kun Abiyyi Ahmad hundaa'e jedha. Koree giddu galeessaa paartii Biltsiginnaa kan turan Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi namoota biroo ammoo dhimma koree nageenyaa Oromiyaa keessatti hundaa'e ajjeechaa raawwatu kana itti dhiheenyaan beekan waabeeffachuudhaan qorannoo isaa keessattis akeekee jira. Reuters koreen nageenyaa kun ajjeechaa jumlaa dabalatee hidhaa jumlaa murtee seera malee akka raawwatamu ajajaa turee jira. Ajaja koreen kun laatiin ajjeechaawwan raawwataman keessaa ajjeechaa muddee gaafa tokko bara 2021 abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatames isa tokko jedha. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo sadaasa 30 bara 2021 aanaa Fantaallee keessatti humnoota mootummaa irratti raawwate hordofee itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii yeroo sanaa komishiinara komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gara Fantaallee imaluudhaan bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqoo wajjin ammoo ajjeechaan sana ammoo akka darbuuf jecha irratti mari'atanii akka turantu ibsamee jira. Ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu dura bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqoo ajajoota waraanaa irraa itti bilbilamaa turuudhaa fi boodarraa murtii ajjeechaa gahuun ammoo abbootii gadaa Karrayyuudhaa akka ajjeefaman taasifame jechuudhaan maddeen irraa mirkaneeffachuu Reuters gabaasa isaa kana keessattis himee jira. Gareen kun ajjeechaan abbootii gadaa kun akka raawwatamu erga ajajee booda ammoo waraana bilisummaa Oromootti wabotti quba qabu isaas himee jira. Miseensa caffee Oromiyaa fi deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Dandaa fi miseensa paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Hangaasaa Ibrahim dhimma kanaan wal qabate yaada karaa marsaalee hawaasummaa isaaniitiin ammoo kennaniin ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame ajaja qondaalota ol aanootiin raawwatamuu himuun isaanii ni yaadatama.